yeroo hedduu waa'ee kitaaba dubbisuu kanarratti hundi keenya nama kitaaba dubbisu ta'uu ni feena. Kun shakkiin qabu. Akkasumas namni hundinuu kitaaba dubbisuun jijjiirama nama tokko irratti gahee olaanaa akka qabu ni amana. Bu'aan kitaaba dubbisuu jijjiirama xiinsammuutii fi jijjiirama amala qofaa miti. Qorannoon yeroo dhiyoo as bahaa jirtu akka eertutti kitaaba dubbisuun jijjiirama nama tokkoo amalaatii fi xiinsammuu qofa osoo hin taane jijjiirama qaamaati irrattis gahee guddaa akka taphattu qorannoon garaagaraa yeroo dhiyoo kana bahaa jirti. I think saniif na fakkaata yeroo hedduu nama tokko hayyuu wayii tokko yeroo miidiyaa irratti arginu physical appearance fi amala isaa tasgabbii isaatii fi dandeettii haasawaa isaa dandeettii waa yaadatu isaa ilaallee ahaa kitaaba dubbisuun akkasiin nama jijjiiraa jenna. Yeroo san keessatti wanti gara sammuu keenyaa dhufu guddaan maali? Kitaaba bituudha. Kitaaba bittee dubbisaa ta'uudha. Kun osuma kitaaba manaa qabduuti. By the way kun mala itti sammuun teenya hojii kana itti lafarraa harkistuudha. Sammuun namaa uumamaan akka saayinsiin jirutti uumamaan namni tokko akka hin jijjiiramne feeti. Jijjiirama positive ta'e tokkoof hayyaman kennitu. Gara yaada keenyaa yeroo deemnu yeroo hedduu akka kiyya yoo taatan yeroo magaalaa keessa deemu kitaaba yeroon arge biran kutu kitaaba bituun fedha. Biteetiin galchee manuma haa achii fudheen dubbisu. Yoon dubbisees fuula takkaa lama baneetiin keeyyata takka dubbisee sanbooda kara bilbila kiyyaa fiiga. Amma garuu akkamitti walitti fufinsaan kitaaba dubbisuu dandeenya? Akkamitti nama muuxannoo kitaaba dubbisuu qabu tokko ta'uu dandeenya? Kajattuu irratti maloota 5 salphaa sadarkaa saayinsiin qoratamee namoonni hedduun addunyaa kana itti milkaa'uu danda'an ni qabadhee dhufeetiin jira. San duratti garuu warri subscribe godhuun maatii keenya ta'a. Mala 5 kan namni hundinuu yoo itti fayyadame yoo jirra oolche sababni itti nama kitaaba dubbisu ta'uu hin dandeenyeef hin jiru. Tokkoffaan halkan tokkotti fuula hedduu dubbisuuf hin yaalin. Wanti guddaan akka kitaaba dubbisuu jibbinu nu godhu dirqama halkan tokkotti yookaan yeroo waa xiqqootti fuula hedduu dubbisuu ifirra kaa'uudha. Waa xiqqoo jetteen tuffatiin fuula takka takka adda qoodii dubbisi. Yaadadhu as biratti kitaaba hagam dubbistee miti. Hagam xiyyeeffannoon dubbisteedha. Nam tokko ka kitaaba guutuu xiyyeeffannoo malee dubbisee fixe caalaa nama tokko ka fuula 10 dubbisee hurnan keessaa 2 jalqaba xiyyeeffannoon gasseenee dubbisetu irra caalaadha. As biratti xiyyeeffannoon murteessaadha. Xiyyeeffannoon suuta dhufti. Sammuun namaa sa'a 24 keessaa akka qorannoon saayinsii jirutti sa'a 3 qofa ammarra turuu dandeessi. Sa'a 20 takka nafte waan dabree fi waan ganaa fuuldura dhufu yaaduun biizii taati. Wanti guddaan kaleessa irra har'a jijjiiramuu keeti. Kaleessa fuula takka hin dubbisne har'a immoo fuula takka dubbistee jirta. Akkas jee ifitti mi. Har'a fuula takka dubbiseetiin jira. Kaleessa immoo hin dubbisne. Jireenya kiyyatti waan haaraa takka dabaleetiin jira jee ifitti. Lammaffaa intarneeta seenuu keetiin duratti dubbisi. Keessattuu yeroo murteessaan muuxannoo dubbisaa itti horatuu dandeessu ganama yeroo hirriibaa kaatee fi yookaan galgala yeroo hirriiba rafuu deemtu. Yeroo lamaan tun yeroo namoonni babbeekamoon addunyaa kanaa itti dubbisanidha. Namoonni addunyaa kana milkaa'oo ta'an warri kitaaba dubbisu yeroo itti dubbisan yeroo lamaan ta'an. Yoo nama ganama dubbisu taate galgala yeroo rafuu deemtu kitaaba kee fidii if jala kaa'i. Mataa kee jala kaadhu buli. Sanbooda ganama akkuma kaateen osoo bilbila keettiin fiigin isa fuudhi fuula takka qofa fuula takkitti karoora keessaa qabdu san dubbisi kaa'i. Sanbooda karaa hojii keetii deemi. Yoo nama galgala dubbisu taate osoo rafin dura daqiiqaa 30 bilbila kee lafa kaa'i. Sanbooda yeroo karaa hirriiba keetii deemtu feetu ciisi feetu taa'i fuula takkitti dirqama ifirra gootisan dubbisi rafi. Osoo rafin dura yaanni kee kadhumaa kitaaba dubbisuu feetu san ta'uu qaba. Shakkii takka malee ganama yeroo kaatu nashaaxaan kaata. Jijjiirama guddaa fi gammachuu ajaa'ibaatti guyyaa san keessatti bultii san keessatti argita. Keessattuu kitaabni amantiitii fi kitaabni saayikoolojii haalaan filatamaadha. Sadaffaa waan yeroo hunda deeyilii hojjetu tokko wajjin wal qabsiisi. Fakkeenyaaf ganama akkuma faxarteen akkuma ciree kee nyaatteen yoo amala buna dhuguu qabaatte buna keetii wajjin kitaaba kee dhiyeeffadhu sanbooda fuula takkitti ta'e dubbisi cufii kaa'i sanbooda gara hojii keetii deemi. Garuu yoo nama keessa teessee akkamitti dubbista? Nama keessa yeroo teessee kitaaba ol qabdee dubbisuun si dabbaruu danda'a. Maal goota fuula takkitti barbaadu san bilbilaan suuraa kaastee nama keessa akkuma nama intarneeta seenutti daqiiqaa 2-3 fudhattee dubbista. Garuu as biratti wanti murteessaan kitaaba hard copy irra soft copy filatama. Kana jechuun kitaaba bilbilaan dubbisnu caalaa kitaaba waraqaadhaan dubbisnutu irra murteessaadha. Sammuu keenyaafis saalaan isatu gaariidha. Garuu yoo filannoon hin jiraanne bakka filannoon hin jiraannetti rakkoon qabu bilbila kee baastee dubbisuu dandeessa. Wanti guddaan as biratti ati barbaaddu amala waa dubbisuu horatudha. Saniifuu rakkoon qabu.
afuraffaan kitaaba dubbisuu feetu filadhu. Qabbana keessatti yeroo shaawara fudhatu deemtu maal goota? Jalqaba bishaan qabbanaawaa kana qaama guutuu fi gadi neetu. Jalqaba bishaan fuutee rifeensa neeta. San booda suuta suutaan qaama guutuu wal geessa. Kitaaba dubbisuunis akkasi. Hayyoon kee inni guddaan amala waa dubbisuu horatudha. Saniifuu kitaaba moorsi harkisu, kitaaba intarteensi godhu filadhu. Asoosamas haa ta'u kitaabota qoosaa garagaraas keessaa qaban filadhu. Fakkeenyaaf kitaabni an filadhu kitaaba ihim jedhamu barreessaan kitaaba Oroliyaanaa Daanieliin bar. Maaligaa ispoonsara siiftee? Lakki. Inni ispoonsara naan ta'an. Ahoop abdiin qaba. Shanaffaa fi hadhumaa taayimteebilii guyyaa 20 takkaa baafadhu. Kun mala saayinsiin mirkaneessedha. Guyyaa 20 takkaaf baay'izawwee kitaaba dubbisuu qofaa miti. Guyyaa 20 takkaaf gocha tokko irra deddeebitee walitti aansitee guyyaa 20 takkaaf hagootu yoo ta'e gochi sun habit yookaan akka amalaa sitta barmaata siif ta'a jechuudha. So akkuma nyaata nyaatu ganama qiree nyaatu laaqana nyaatuu fi hiraasa nyaatu kana keessa seenaa jechuudha. Saniifuu guyyaa 20 takkaaf walitti aansii dubbisi. Kana godhuuf jalqaba taayimteebilii qopheeffadhu. Akkamitti lakkoofsa takkaa haga 20 takkaa barreessii kaa'i. Guyyaa jalqaba dubbiste lakkoofsa tokko raayitii godhi. Borus hoggaa dubbiste lammaffaarra raayitii godhi. Guyyaa itti aanus hoggaa dubbiste guyyaa sadaffaarra raayitii godhi. San booda irra jabaadhu guyyaa 20 takkaaf itti fufi. Hojii tokko guyyaa 20 takkaaf walitti aansitee hadalee yoo taate sammuun teenya akka hojiin sun dirqamaatti approve gooti. Nyaata ganama nyaatuun dirqama, san booda ganama akka nyaatuu qabnu alarmii nu gooti. Laaqana nyaatuun dirqama, alarmii nu gooti. Galgala nyaatuun dirqama, sa'aan sun geenyaan alarmii nu gooti. Kitaaba dubbisuunis akka guyyaa 20 takkaaf walitti aansitee dubbiste kitaabnis gosoota amma haasoyne kana keessa seena. Saniif sammuun tee akka dirqamaatti approve gooti. Even gaafa dadhabdee hojiirra ooltee dadhabdee teesse sammuun tee sitti himti akka hojjettu jechuudha. Barsiiftee irra deddeebiin waan barsiifteef sammuun tee waamicha siif gooti. Karaa salphaa kanaan kitaaba dubbisuu amala godhachuu dandeessa. Maloonni armaa olitti tarreessine kun nama hundaaf dalaga. Eenyuufuu hin loogu. Saniif yoo seeraan hojiirra oolchite itti milkooyta. Shakkiin qabu gaaf tokko sihiin dubbisinii fi sihii kitaaba dubbisu wal bira qabdee if galateeffatta. Hojiin keenya isinitti tollaan subscribe tuqa yerootti aanu wal argina.